asiifachi ilaaleen garas ilaalee garana ilaaleeni indaanqoo guutuu qooxii guutuu kormaa koon keessaa dhabe. As ilaalee achi ilaaleen indaanqoo qooxii guutuu kormaa koo keessaa dhabe. Maal ijoollee guyyaa irraa ol ilaalee gad ilaaleen acee koo keessaa dhabe. Acee hirkoo waddeessaa ani iyyuu dhiphuun jira acee iddoon isaa ba'eessaa. Malee bahee daggalan jira dhugaa barbaachan joora jette atu. Acee koo wareegamuu kee irratti hunduu harka keessaa qaba. Amma dhugaa kee baasanitti eenyumtuu anaaf qulqulluu miti. Qulqullummaa ofii abbaatu mirkaneeffata. Baafna jennee yaa'ate kanarratti wayyaanee otoo gumaa kee hin argin rasaasa diinaatti gubbara dachaanii bara dhuunfaa fi dabra Oromoon dhuma ajjeefama jettee ajanuuf falmaa turtee walaloo keetiin sirba keetiin madaraa naftanyaa raafte sirba keetiin madaraa naftanyaa raafte bara dhuunfaa fi dabra lakkii hin ta'u jettee gabummaa Oromoo irraa falmaa turtee yoo mishee keetii diriirfattee ciifte saba keetiin malee yoo mishii keetii diriirfattee ciifte. Biyya ormaa dhaquun naman dhibuu galuun nama dhibaa jedhe. Hayyee warri biyya ormaa kanatti daraaree biyya ormaa kanatti horee tarii achitti hafuudhaaf abdii qabate moo sa dhugamaan biyya fiitti galuu deema biyya har'an falmanne biyya har'a diinagdee waraana isaan jabeeffanne biyya har'a eenyummaa isaa irratti hin cechine biyya har'a olola keessaan baane biyya ganaa fi gantuu siigalee gurra kennanii fi saba kana ittiin faffacaafne siigalee biyya qulqulluu tana deebisanii ijaarachuuf qabsoo hidhannoo malee furmaanni biraa hin jiru. Jabbaroonni ajjeesanii maaliifi waan saba isaatii dhaabbateefi wanna biraa wanti tokko hin jiru walteetii mite ko duraanuu ati jette kanaafuyyuu namni jabaan gabbahee saba kana dhaabbatu yeroo hundaa mataa keessa dhaameet Oromoo akka waan orduu deebisanii yaaluu jiran garuu amma namni duu qabsoon itti jabaachaa deemti jiddaadha. Hundeessaa naaf goota hayyuudhaati haadha guyyaa tokko hin jiraanne sabuufitti malee. Haceen goota akka baarumsiisaa akka waaqoo guutuu. Nuti keenya kan nu warra bakkee kana jiru intarneeta garaagaraa hin qabu miidiyaa ilaaluudhaaf baay'ee mijataa fi haala rakkisaa keessa jira. Ammallee baay'een karaa itti soo kana bira dhaabbatan rakkina guddaa kan itti ta'an baay'ee olitti jiru kaan. Ayiliin keenya haa jabaatu qabsoon warri baddaa jirtu ijoolleen keenya kun barbaachisaa kaaltii barbaachisaa nyaata barbaachisaa yiita gosa waan adda addaa kana barbaachisaa goddaa bishaanii barbaachisaa nuyyuu biyya keessa teenyee jireenyi keenya hin jiru rakkannee keessa jirra ofumaa keenya kanaafuyyuu rakkina keenya irraa rakkina keenya qoodannee jara kana ofitti qabannee hammannee murannoo qabaannee murannee kanan nu baasa karaa kana qofa jennee tokko taanee tokkummaa keenyaaf dhaabbanne biyya hormaatti illee duuneef reensi keenya firiijii keessatti hin gogogu ture karaa gallus hin dhabnu ture kabaja arganna ture gaafa biyyaa baanu kaayyoo hedduu karoora hedduu fudhannee biyyaa baana da biyyaa baan immoo wanti nuti yaadne ta'uu yoo nu guutuu yoo dhabu daraa hedduu argina garuu tokkummaa keenya otoo cimsannee mootummaa gaarii otoo qabaannee sila akkana hin taane ture uummanni Oromoo duutacee kan tokko hin taasisne yoo uummanni tokko ta'a jedhee hin yaadan maaliif nama Oromoodhaaf xiyyeeffannoo Oromoo irratti waan inni qabuudha. Nama Oromoodhaaf dalagu waan ta'eef saba ofiitti nama dalagu. Ani wallahi dhaloota ammaa kana waan dhaamu tokkummaa keessan wal ijaara warri kaleessa ijaaru ajjeese. Nama wajjin shaamii isaa darajaa dinaa takkataan wajjin dhaabbataa jira. Qabsoon taa'uu qofa galmaan hin beektu qabsoo gochaa barbaada Oromoon bilisummaa ta'ee tana barbaada. Ammayyuu ilaalcha Oromoodhaa faca'ee jira. Ammayyuu ilaalcha Oromoodhaa sigalee ilaalcha Oromoodhaa ilaalcha maaliif akka qabsaa'ee
parsantii ishee yoo hubate malee 95 hin hubanne. Oromoo egaa waan hundumaatu walii qaba waan hundumaatu walii qaban kanaaf Oromoo kanaaf akkashii lamuu nyaarree biyyee nyaachisuu malee yoo si artuurra aananii gaafa sodaatamanii gaafa sodaataman hundumaatu warra gubbaa ijoollee gaggeessitu jechuudha haa ta'uutii haadhoti siiqee hojii isaanii maaliin abbootiin gadaa hojii isaanii maaliin randa gamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti randa gamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti shira yartuun dadhabe eqee godaanuu kooti shirriyoon dhugaa moote yoo haroo marte malee yoo xiqqoo turte malee bahee dhangalaan jira dhugaa barbaachan joora dhugaa barbaachan joora. Ilmaan Oromoo hubachiisuu ilmaan Oromoo akka kanatti waraanallee gargaaraa jiran akka isaan waraanne kutaa kanatti hubachiisee gargaar nu baasuu fedheetu. Ajaaluu yaadachuu jechuun Saamaloo ni baati yoo bakka dhaabdi. Ajaaluu yaadachuun akarratti du'ee hakkatan akka ajaaluu dhuma ajaaluu kan baasuudhaan Shirri dabaa tatamtee jaarsa buleen furamti jaarsa buleen furamti odaa jalatti qabdi odaa jalatti qabdi. Qarreef qeeroo akkana fakkaatu qaqqaalii tanaan bakka buute wal komachuu wal arrabsuu wal xiqqeessuu aadaa Oromoo waan hin taaneef seenaa Oromoo waan hin taaneef jaalladhii gammadaa waan nu barsiisiniif Haacaaluu Hundeessaa waan nu barsiisiniif Burruisoo Boruudhaa waan nu barsiisiniif Aaneesoo Waaree waan nu barsiisiniif Jeneraal Taaddee Birruu waan nu barsiisiniif Magarsaa Bariidhaa waan nu barsiisiniif wanti gochuudhaa qabnu maali? Nuti ilmaan abbaa tokko keessattuu ilmaan ayyaa qaqqaalii hayyoonni beektonni as keessa jirtan beekaa jechuun PhD qabaachuu miti. Beekaa jechuun dippiloomaa qabaachuu miti. Beekaan ani eenyu? Eessattiin dhaladhe? Maaliifin dhaladhe? Mirgi koo maali? Maaliin dhabe? Je'ee of gaafate. Akkasumas wallaalaa dhagaa irratti darbachuu osoo hin taane kan dogongore diina gootee achi baasuu osoo hin taane rakkoon isaa maali? Hir'ini isaa maali? Hir'ina kana keessaa hoo jechuu fi akka keessoo saba keenyatti maal wajjin mari'achuu qabna? Nuti rasaasni waraana bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu cimuudha qabna. Aadaa jaarmiyaaleen walitti dhufanii keessattuu waan hin dhaamuu barbaadu ilmaan ayyaa carraa kana fayyadamee mooraan diinaa impaayirri sirna tortoraa fi kufiinsa irra jiru kuni yeroo waraanni bilisummaa Oromoo waan xiqqoo nuti gooneen waan xiqqoo ilmaan ayyaa godhaniin injifannoo gurguddaa galmeessaa jiru kanatti sirni murna impaayirichaa yookiin ammoo kittillayyoota ajandaa uumee jira. Tokko jaarmiyaaleen mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo deeggartan waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatan galanni keessan bilisummaa ta'u diinagdeen isin irraanaatti kaleen keessan kenneen keessan waamee qatti yaqqabdanii dafqa keessan cimmistanii kana gochaa jirtan. Kana keessatti ammoo sirni warra Taayyee Dongoraa fa'a namoota hedduu bobbaasee jira. Akkamitti hooggantoota jaarmiyaa irratti duulu siyaasaan guddoon saba kanaa hin galin tokko maalidha? Diinonni keenya waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaatti dhabne isaan har'a mana keessatti shaamaa gammachuutii fi buna akaayii fandiishaa waa hundaan gammadu. Haati Haacaaluu Hundeessaaf harmeen Oromiyaan ni bootti. Haati Abduu Jabbaar Huseenitii fi haati Amaanu'eel Wandimmuudhaa ni bootti. Haati qabsaa'otaa ni bootti. Tokko keenya obboleessa kan keenya miidhaa keessa fiiskee aina qaama isaa irraa muree haala keenya morma irraa xire jechuudha. Maaliif jechuun ammas taanaan naxaannatiin ilma ijoolleen Oromoo ammas taanaan naxaannatiin ammallee hin baane inshaallah gara booddeetti isinii fi akkanatti ennaasin taakkattanii dhiiraaf kennootaan kaatanii nu qabdanii jettanii Haqiin Haacaaluu Hundeessaa haba'u jedhee ta'in hawwa malee qoodamee jira. Yoo gara siichiitti amma immoo Daawwan isaa keessaa waa'ee baay'ee Oromoo tana Oromoo dhukkubsatu inuma hin jaalatu. Amma fakkeenya laaltan isaa fi Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa waa tokko Jeneraal Taaddasaa Birruullee Oromoo rakkatan inuma hin fedhu jechuudha. Oromoo yoo rakkatte hagaara bu'ee olii gad deebi'ee Jeneraal Taaddasaa Birruullee akkuma Haacaaluu sanitti waan qabu kanneeti himimmaan kan dubbate isaa deemaa jechuudha. Haacaaluu jechuun goota onnee ibiddaati jechuudha. Yoomiyyuu taanaan seenaan isaa inuma hin badu jechuudha. Haga jirru bara baraan
yaadannaa jechuun barbaadetti har'a abbaan gadisee Hacaaluu kana yaadachaa gumaan goota isaa har'allee borillee waraana bilisummaa oromootiin malee qabsoo karaa nagayaatiin hin ba'u. Waxabajjii 29 oromoon akkamitti yaadachuu qaba, akkamitti uf ta'uu qaba, ana malummaa keessaa bahee sigalee karaa an jedhe malee osoo hin taane oromiyaan kan bilisomtuun afaan qawwee qofaan kanarratti akkamitti cicha oromoon waan qabu dhadhaawatee waraana isaa jabeessee akkamitti eenyummaa isaa mirkaneessa. Itoophiyaan afaan qawweetiin alatti gumaa goota eenyummaa keetiif ammas qabsoo hidhannootti kan si makan haa ta'uuti jaarmiyaa tokko keessa akka si makan abalu laalteeti miti, abalu ba'uu danda'a, abalu lixuu danda'a, kaayyootti amanteeti. Kaayyoon ammoo bu'uurri isii jalqaba hidhannoodha. Saba hidhannoo qabutu jiraata. Biyya ormaa dhaquun nama dhibuu galuun nama dhibaa jedhe. Ati biyya qabaattee kan galuu dandeessu yoo biyyi kee nagaa taate, yoo sabni kee nagaa taate, yoo eenyummaan kee jiraate qofaadha. Hundi keenya ilmaan ayyaa Oromoo jechuun hiika isaa dura bal'isnee yaaduu qabna. Oromoo jechuun oromummaan tanam takkaatii miti, ta hunda teenyaati. Oromiyaanis ta hunda keenyaati waan taateef galaana dhiigaan laaqamuu jiru kana hambisuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo fala jenna. Hacaaluu Hundeessaa nama tokko miti, miliyoona 60. Hacaaluu Hundeessaa nama jechaan ibsan, nama tiishartiidhaan faajjii kaayatanii, nama qorqortii fi qorqalbii siyaasaa Oromoo ittiin cabsanii qabsoo karaa nagaa jedhan osoo hin taane Hacaaluu Hundeessaa kasilaa namni irra qawwee hin qabne eboo qaratee waraana bilisummaa Oromoo faana ittiin hiriirudha. Oromiyaan kan bilisomtus kana jechuu barbaada. Oromoon diinni inni bakkee keessa jiru diina taate. Irraa beekee irraa of eeguu danda'a. Diina bakkee yeroo isin jedhu Amaara, Tigiree, Kabiraa waan kana fakkaatan beeka diina isaa akka ta'e hin beeka. Maaliif akka isaa fi diinoo immoo hin beeka. Waan biraan tokko hin jiru qabeenyummaan qabbuu fi rabbi dachee bal'oo fi magariituu kana dhume irratti hinaaffaa kanaaf jibbuma kanaaf jibbaa diina keenya hin beekama. Garuu Oromoon diina tokko diina isa keessa jiru baruu qaba. Diinni nu keessa jiru kun maal fakkaateetu dhufaa? Tokko waan sadii fakkaatu isaan. Inni tokko qabsoo Oromoo kana dayeeffateetu waan dhuunfaasaa waan barbaadu qaba. Kana haasaa isaarraatii adda baafachuu dandeenya. Inni lammaffaan immoo fakkeessitootadha. Hundumaayyuu yoo dhaqaniif fakkeessuudhaan beekamu. Miliqeen jiraadde akka qoraattii dhoqqee keessaa. Asiif achi ilaaleen garas ilaalee garana ilaaleen indaanqoo guutuu qooxii guutuu kormaa koon keessaa dhabe. As ilaalee achi ilaaleen indaanqoo qooxii guutuu kormaa koo keessaa dhabe. Maal ijoollee guyyaarraa ol ilaalee gad ilaaleen acee koo keessaa dhabe. Acee hirkoon waddeessaa ani iyyuu dhiphuun jira acee iddoon isaa ba'eessaa. Obsi waan ita asiin geessa hundumaa xumurataa jirraati. Of gaafate akkasumas wallaalaa dhagaa irratti darbachuu osoo hin taane kan dogongore diina gootee achi baasuu osoo hin taane rakkoon isaa maali? Hir'inni isaa maali? Hir'ina kana keessaa hoo jechuu fi akka keessoo saba keenyatti maal wajjin mari'achuu qabna? Nuti rasaasni waraana bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu cimuudha qabna. Aadaa jaarmiyaaleen waliin dhufanii keessattuu waan hin dhaamuu barbaadu ilmaan ayyaa carraa kana fayyadamee mooraan diinaa impaayirri sirna tortoraa fi kufiinsa irra jiru kuni yeroo waraanni bilisummaa Oromoo waan xiqqoo nuti gooneen waan xiqqoo ilmaan ayyaa godhaniin injifannoo gurguddaa galmeessaa jiru kanatti sirni murna impaayirichaa yookiin ammoo kittillayyoota ajandaa uumee jira. Tokko jaarmiyaaleen mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo deeggartan waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatan galanni keessan bilisummaa ta'u. Diinagdeen isin irraa nafni kalee keessan tiruu keessan waa meeqatti dadhabdanii dafqa keessan cimmistaniitti kana gochaa jirtan. Kana keessatti ammoo sirni warra Taayyee Dongoraa fa'a namoota hedduu bobbaasee jira. Akkamitti
hooggantoota jaarmiyaa irratti duulu akka jedha qabata. Kan lammataas hooggantoota larqee amantii irratti duulu kana keessaa baaneet jaarmiyaan ummata Oromootiif dhaabbate waraanni Oromootiif dhaabbate kamuu jajjabeeffamuu qaba. Waa hunda caala ilaalcha itti waraana keenya dachaa ummanni Oromoodhaa leecalloon biyya keessaa hawaasni keenya as keessatti fakkeenya walaloo adda addaa dhagaa ture hedduu kan natti tolan hedduu kan miira namaallee kakaasan har'a barnuuti siidaa qabsaa'ota bilisummaa Oromoo dhaabbanneeti waraanni keenya irra kufee kuffisaa jira waa hunda caala Oromummaa gochaa tanaan wal qabannee wal jabeeffannee diinni keenya kan jiru masala mootummaa keessa diinni keenya walii keenya jidduu hin jiru Oromiyaan kan bilisoom qabsoo karaa nagaatiin otoo hin taane qabsoo kilaashii qofaan waan taateef qabsoo afaan diina kee inni si dubbiseen deebistuuf waan taateef qarreewwan Oromoo kabajni isinii qabnu qeerroowwan Oromoo kabajni isinii qabnu hammamis haa beeknu haa wallaallu Itoophiyaan empire Oromoo irratti jaramte malee biyya Itoophiyaa jedhu kan beekamtii kenne numa Oromoodha waan taateef isa sana deebinee haasa'uu osoo hin taane ammatti maal gochuu qabna ilaalcha gandummaa keessaa baanee ilmaan sikkoo mandoo ilmaan afran qalloo ilmaan ituu humbana ilmaan maccaatu lama jennee waraana bilisummaa Oromoo beekumsaan yaadaan ijaarsaan waan asitti baranne kana maatii keenya irratti jijjiiru hiriyyaan takkarra hiriyyaa ishee yoo jijjiirte obboleessi tokko obboleessa isaa yoo jijjiire injifannoon teenya ni milkooyti ajandaa yeroo baay'ee ittiin nu burjaajessanii fi istaak nu gochuu deeman kana eenyuun nuu kenna fakkeenyaaf jaalli teenya hooggantuu jaarmiyaa kanaa ta'u hooggansi jaarmiyaa kanaa yeroo haasa'u kan gartee haasaa kana keessa nutti amaleeffatee diinonni akka killeetti nu keessa dhala keessa nama jabaa sabaaf wareegamu hin jaallatan kana keessaa baaneeti maal goona waa hunda walii obsuun waa hunda tarkaanfachuun imalli keenya rasaasa waraana bilisummaa Oromoo qabuun bakka jirtanitti jaarmiyaa keessan akka cimsitan jaarmiyaa ilaalcha ummata Oromoo qofa tarkaanfachiisu Oromiyaa walabaa ijaaruuf biyya hiree fi murteeffattee addunyaa irratti illee fakkii taatu san kan jaallan irbuu shinniigatti wareegaman san akka galmaan geennu abdii qaban dhaamsa qotumur. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa yeroo amman kana artistoota Oromoo beekamoo seenaa bu'aa bahii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan siree irra jiranillee qarshii 150 badhaaseeti jira. Jalqaba irratti haadha Oromoodhaa weellistuu beekamtuu jaalatamtuu halloo daawu'ee qabsooyituu mirga dhala namaa bu'uureessituu qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan Haacaaluu akka haadhattis jajjabeessaa turte kan seenaa waa hunda keessatti illee jajjabeessaa turte egaa Haacaaluu Hundeessaadhaa goota qofa osoo hin ta'ini Haacaaluun Hundeessaa nama waa hunda caalaa dhaloota kana keessatti saba kanaaf aasxaa yookiin faajjii ofirraa qabnu faajjii namoonni qoosa godhan faajjii namoonni roga tokkoon ittiin qabsaa'anii roga tokkoon ittiin fakkeessan osoo hin taane faajjii ittiin Oromoon bara baraan ittiin jiraatuu fi mallattoo wareegamaaf Oromoon itti kaffalaa jiru nama sanii jechuu barbaada Haacaaluu Hundeessaa. Haacaaluu Hundeessaa hin duune hundi keessan ka beekuu qabdan maaliif jennaan seenaa gaarii hojjetee hin duune Haacaaluu Hundeessaa irrallee keessoo keenya jiraa jechuudha ilmaan ayyaa warri kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo jaarmiyaa kanaa nu wajjin guyyaa kana kabajaa jirtan hundi keessaniyyuu kanaafiyyuu Haacaaluu gargaarsa immoo wataadara keenyaaf singoonaa waan badeedhattis immoo wal makkarannaa wal gorsinaa sirna mataa keenya immoo hin bareeffannaa jaarsa nuu keessanii jennaan jaarsa sanaa qaalii gallee bareechine kakuun isiinan nu afaanii teenye kakan wayitti hin qabdu jaarsa dhugaatii lafa nuu keessanii halkanitti guyyaatti sa'aatii nu barbaada irratti isinii dhiyaachuuni gaantaa keenya kun gaantaa keenya dhiiga keenya bu'e kanaa jennaan waan kanaa wanti nu dubbadee hin jiru ammas taanaan qabsoon keenya qabsoodha qabsoon bilisummaan Oromoo oboon akkuma jirutti jira nus immoo dubbaanis fuulduraanis isinii wajjin jirra ilmoo sarganneerraa ilmoo keenya itti guddifataa jirra inshaallah rabbiin nu wajjin jiraatuun isiniin jedha wanta akka Haacaaluu Hundeessaa eessara nyaanuun argamuun isiniin jedha. Keessaniifis galatoomaa akka guyyaa har'aa yaadannoo sagantaa nu qopheessu keessanis galatoomaa isiniin jenna akkasuma jaallan yeroo keessan aarsaa gooteen wajjin hirmaattanii hirmaachisaa jirtan galatooma hundi keessaniyyuu. Haacaaluu yoo biqiltuudha bara baraan nama yaadatamu bara baraan nama akka biqiltuu jechaadha. Biqiltuun tokko hin goggogu Haacaaluun akkasi rabbiin nama jannataa isaa godhu rabbiin immoo haqa isaa haa baasu.
hacas dhabne akasaas dhabne dhugaan akkuma ni jedhe ilma waaqaattis rabbi dhugaasaa haa baasu jenna. Akka uummata Oromootti immoo Hacaaluun uummata Oromootiif qaaliidha. Ani qaaliidha jedhee jiran akkuma jedhe qaaliidha. Jechaan otoo hin taane gochaanis waa hedduu nu agarsiisee jira. Akka waan Hacaaluun Oromoodhaaf ta'e Oromoodhaaf oolee Oromoon Hacaaluudhaaf oolee jira yoo jenne oolee hin jiru. Maal hojjettanii waggaa lama guutuu kuma hacaallee baafachuu dadhabne kuma hacaallee akka dhugatu godhe Oromuma maddoo akka inni hin baanne godhee jechaadha. Uummanni Oromoo edda hacee wareegame guyyaa guyyaatti wareegamuu malee guyyaa guyyaatti wannoo jechuu malee dubbachuuf namatti ulfaata dhugaa dubbachuu fi gumaasaa baasuuf gumaasaa akka ba'u waan yaadi godhe tokko hin qabu Oromoon jechuudha. Maaliif nama tokkummaa qabutti gumaa nama tokko baasuuf yaala nuti ofii keenya tokkummaa hin qabnu akkuma inni jedhe san utoo tokkummaa qabaanne silaa gargaree hin facaan utoo gandaa fi kutaaf amantii wal qooduu baannee nuti tokko nuti Oromoo jenne gumaa isaa fidamma yoo ni baasna ture. Hacaaluu jechaan hin beeku akkatti ibsanii. Malee seenaan isaan tuune jechuudha. Kanaafi Hacaaluu hundeessaa Oromoon Hacaaluu hundeessaa kama gumaa isaa baasanii garuu Oromoon gumaa isaa baasan wal qoqqooddee gandummaa fi shanyummaa wal qoqqooddee garagara facaatee diina walitti ta'aa jirti malee tokkummaadhallee wal qabatanii waan inni irratti du'e kana inni osoo saba ofiitii falmatu tokkummaa ofiitii odoo falmatu karatti hafe jechuudha. Kanaaf sila qabsoo inni osoo qabsaa'uuf karatti hafe kana sila Oromoo sun galmaan ga'uu qaba. Tokkummaadhaan sila wal ijaaranii siniin isaan tokkummaa ofii kanaan ka'anii wal ijaaranii sila har'a gabrummaa kana buqqisanii inni akkuma nama jiruuti jechuudha. Kanaaf hayyoo isallee Oromoon karatti hambistee gumaa isallee baasaa hin jiranii. Kanaaf nuti jechuudha ta'onni handhaamsa Oromoodhaaf qabu. Gandummaa fi shanyummaa wal qoqqooduu isaa fa'aa gumaa goota keessanii baasaa. Waxabajjiin 29 bara baraan Oromoo keessatti siidaa yaadannoo ta'uu qofa osoo hin ta'in waan firii qabuun as bahuu qabaa jennee amanna. Maaliif? Osoo Maammoo Mazammil Haaji Abdullaahii Ganamoo maaliif isin jedha? Fakkeenyaaf Oromoon looreetii seeraa sadarkaa addunyaatti ajjeefamuu hin qabne Abdu Jabbaar Huseen dhabde. Abdu Jabbaar Huseen dhabde. Ifa maal godhe? Hin sirbine, hin wellifne, waa hin jenne. Kun hundi kan ajjeefameef Oromummaa isaa qofaaf. Sabni bara baraan akkanatti ajjeefamu kuni yoom of baraa jetta takka ejjannoon saba kanaa hoo kaayyoo qabsoo isaa irratti akeeka sabaa irratti maal ta'uudha qabaa jettee yaadda. Kanaaf Hacaaluu Hundeessaatii fi qabsoo Oromoo itti wal cinaa qabdee ilaaltu akka dhaloota amma seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti cichee kaayyoon namaa fi miti kaayyoon abbaa fi jettee akka nama qabsaa'ee tokkotti ofii fi jettee yaaddee tokkotti maal hubattaa maal xiinxalta jechuu barbaadda? Gaafa guyyaa elemuun qabsoo hidhannoo labse gaafa Ziyaabbaarreen abaa humnaan cabse gaafa uummanni Oromoo gabrummaa diduuf tokko jee falmate gaafa rasaasni abaa'oo tokko jee dhufe gaafa uummanni Oromoo amantii fi kutaa waliif hin qoonnu lakki ka walumaan dhumne ka hafe fakkeenya taane malee lama taaniif hin gallu waliin toora biyyee taanii guyyaa jaallaggaasa waqiif jaalnadhii gammadaa nu goo qabsiifne guyyaa sun dhugumatti seenaa qaba warra beeku biratti guyyaan sun. Biyya ormaa dhaquun naman dhibuu galuun nama dhibaa jedhe. Hayyee warri biyya ormaa kanatti daraaree biyya ormaa kanatti horee tarii achitti hafuudhaaf abdii qabate moo sa dhugamaan biyya fiitti galuu deema biyya har'an falmanne biyya har'a diinagdee waraana isaan jabeeffanne biyya har'a eenyummaa isaa irratti hin cichine biyya har'a olola keessaan baane biyya ganaa fi gantuu sii galee gurra kennanii fi saba kana ittiin faffacaafne
sigalee biyya qulqulluu tana deebisanii ijaarachuuf qabsoo hidhannoo malee furmaanni biraa hin jiru. Kanaaf jecha egaa dhaamsiitiin xumura irratti qabdan waxabajjiin 29 bara baraan guyyaa Hacaaluu Hundeessaa qofa osoo hin ta'in guyyaa biiftuun dukkanaa Oromootti baatee Oromoon kana keessa ba'uudhaaf tattaafatu kana biiftuu tana calaqqee tana akkamitti akka isiin deebitee barraaqxee ibsituu eenyummaa keenyaatii fi galfata haara galfii gabrummaadha akkamitti argachuu dandeenya. Dhaamsa xumura hundi keessaniyyuu galatoomaa isiniin jedha. Gama kennaan sagantaan Hacee Hundeessaa ilmaan Oromoo idila addunyaa hundatti yaadatan galanni isaanii bilisummaa haa ta'u. Qabsaa'ota haqaatii maandisoota haqaatu Hacaaluu Hundeessaadhaaf qabsaawaa isa dhugaati. Eenyullee haa ta'u kan Hacaaluu Hundeessaa beekuu danda'u, kan seenaa isaa fufsiisuu danda'u, kan irbuu isaa galmaan ga'uu danda'u nama dhugaan kaayyootti amane. Namni dhugaan kaayyootti amane jechaan osoo hin taane gochaan madaalamaa jechuu. Isin warri gochaan Hacaaluu Hundeessaa goota keenya yaadatan isin qabsaa'ota dhugaa kan waboosanii jechuu. Iyyandaan kooluu gijjimaadhu, imimmaan kootuu rishitaadhu. Ambo gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarree. Jaldu gubbaa yaa baala goodarree. Mida gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarree. Incinniirraan yaa baala goodarree. Suma fiinkoo yaa baala goofa. Eessa jirtaa yaa baala goofa. Teepha lookoo yaa teepha lookoo yaa teepha lookoo. Suma yaadee yaa jajjabeeko. Eessa jirtaa yaa jajjabeeko yaa jajjabeeko. Teepha lookoo yaa teepha lookoo. Bada makoti yaku, bada makoti yaku. Sanna kirra nasbai, iftuti yaku, cilalu ra nasbai, iftuti yaku. Gadam sidin shobai, tullu naanna'e, gadam sidin shobai, tullu naanna'e. Jaalala keetiif jedhe, waa meeqa ta'e, jaalala keetiif jedhe waa meeqa ta'e. Rooba dhabuun dandayu, biqiltuun bunaa, rooba dhabuun dandayu, biqiltuun bunaa. Rabbumattan dhiiseka, kiyyaaf kee kana, rabbumattan dhiiseka, kiyyaaf kee kana. Useen buneema anni fuullee, cuqursi dalloo margeera, olfa malee jibban beektu, abjuu kiyyaanuu si argeera, aliyyi cirriitu beeka, isa beeka, karaa dhoombirii dhukaate, jaalala kee naa dhamaase, dammuma birraa natti